maal abbaa isaati balbaa wala namtichi obboleessa an qubaa sin qabu agarte an sidhaye jechuudha hudduu ta'e keessan udaan gurraachi bu'ee jira maal goota iyyaa oolta gizee lama waa dubbatte in alaal sitti maan wallaahi wa rabbal kaabaan basmara kee irran boo basmara kiyyarran bayneshi ila ilmi dhiiraa habiibi wallola ilmi dhiiraa wallola garuu adda gala an kanatti beeku dhiirummaanis kanuma gaafa an ummataa wajjiin agartee amantii jijjiiradhu abaariin kiyya akkas godhee jette kaleessa gaafa an qabamu agartee waan nama gattaa in dadhabde waan isa gattee susitu dhufaa minaamina jettee hashtag gootee na tuqaa turte habiibi kabanyi kee ka eeggamuu hamma muzammili walitti hin bu'initti warabbal kaabaan dhugaa sitti hima yoo ati diddeemmoo jechuun obboleessu an badaadhaan taa'i paawurii wallaahi billaahi paawurii ati takku argitee hin beekne si garafa paawurii jedhiin ta'e guutuun argitee hin beekne si garafa dhiirri bar ilmi dhiiraa yoo danda'e jechuun ofii isaatii waa si godha anamma waan feete ati jette anamma wallaahi billaahi agarte waan feete qabadhu kitaaba kee hin galwan sittillee hin gammadu an ufii kiyyaa akkasim ufiifuu simiidhuun fedhu garuu kitaaba kee an osoo agarte ati waan feete gootee miidhama kee yeroo ati agarte wanni wayii si muudatetti sitti hin gammadu garuu ati akka ati dhaltuu taate yeroo lamaaf jecha wal fakkaataa fayyadamte sigalee kanuma an gabaabsatuma sitti hima haadha keessanii bushti akeekkachiisuma si haa ta'uuf haa janaba abaa maal dhoyte asliin dhoyte deebite maal si godhe asliin laa waa yeroo lama waa haasa'e beeka an beekatuma jal'isa maal jedhe wannidha obboleessoo an maali beeka an dhiira takkuma wallolaan irraa galalaal kitaaba isaa irran ba'u garuu dhaltuun jechuun gizee wanni wayii agartee waan wayii agartee gara biraati wanni wayii si dhufe sitti gammadde akka waan ofii waa si gootee kana jettee hudduu banti jechuudha. ta'u dheesse bakka dheesse Usha dheesse anama waa tokko sitti maa dhageeffadhu nama kallatti dhufee sitti hin buune dhiisin tokkoni yoo inni kallattiin si bu'ee jedhe immoo ofirraa dhorkuu mirga qabda laakiin garuu dhiisi gammachuu ibsachuu yoo ta'e warri tokkokkii kun kan itti hin gammadeen jiru dhugaa dubbanne yoo ta'e amma nama tokkokkii kana keessa warrummaan kaleessa gastii keenya seenuuf jecha keessa nu barreessee rabbi nu galchee koomantii dhufe wallaahi wabillaahi jechuudha ijoolleen maan of biratti ol baafnee feemasii goone maqaa keenya namni baratee namni hooloo godhe ijoolleen gartee mana keenyatti gaafa akkaawuntii yuuzarii Sarte follow kuma takka qabdu dhuftee asitti kuma 10,000 galteette. No, warabban dhiisi isme kanniin dhiisi namni bar. Kanaafuu sinna bar kabiraa siyyuu amma anamma kun wannaa yuunaar sigalee ijoollee matii xiqqoo asitti garteetiin rabbii jedhu galchettee koomantii barreessitee ol galchinu tanatu gaafa asirraa qabuutee bakka biraa dhaqmaa jette beektaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin maafiyoonni hidhamte alhamdulillaahi rabbil bara keetu shukrii rabbii galchiti bar. Obboleessoo dhagaisiima. Rakkoon qabu aankanni wajji rakkoo walitti hin qabu garuu nama agartee wal dhabdeeni addaan galte tokko addumaan galta wanni agartee yeroo wayii eeggate annama akkam jibba beektaa dhiira keessa dhiira yeroo san wal loltee wallaahi billaahi ammaa farsoon jechuudha wal lollee ammaa sittin ajjeesee yoo agartee addaan galle an dhiira sanitti beeka garuu dhiira akka dubartii yeroo ati waan wayii taate akka waan agartee aqimii wayiitiin fi waasi bootee hashtag bootee sitti dumbar waan akka jibbuu qabu. Ilaa muuzee ilaala waa takka sitti hima. Sooshaal miidiyaa kana wama lamaa fayyadaman sii galee tokko kijibaan ragaa namarratti oofu lama gaafa ati wayii keessa seente waan saniin si eeggatanii si tuquuf fayyadaman. Amma fakkeenya yoo fudhattee warri fakkeenyaaf caba kee barbaadu osoo afaaniin ol bahee dubbatu hin taane gaafa ati rakkoo keessa tarte kanuu barbaada. Inni lammataa immoo
Social media kanarratti yoo namni istireetii deema jedhe akkati kararraa maltu si godha warri social media kana. Garuu ammoo haa ta'u dheengadda amma jecha amma ati jettu kana asliini warra maafiyaa Suudiiti dhumattee waan nama gattaa hin dadhabde waan gatteessisaa jiraa jedhe Jawaariin amanee haasa'uu isaatti sii galee garuu nama hamtu akkasii warri amma hamtuu yaadaa ture warroonni badaa warra akka Hamza Ashitti warra akka Ibsa Munne maali gurbattii Arabgoo duraanii gandaan adda qoodaa turte sana warra akkana kana waan akkasii haasaa ture sii galee garuu an akka kiyyatti akka saahiba keetiitti akka goddanyaa tokkotti akka hiriyaa tokkotti akka nama obbolummaa caala wal jaalatu tokkotti maaliif siin jedha beektaa ignoor godhiituma waan aslii kana wallaahi irra darbe maaliif jennaan nama yoo nama yaadullee nama yaadudha garaan isaa qulqullu afaan qofa ajaa'ee sii galee dhugar nama bar afaan ajaa'ee fi qulqullummaa isaa jibban isaa yoo barbaade agarti. kan isaa dhugaadha nama waraanu Dhagaye angaraa isaa yoo barbaade udaan keessaa yaasee agarte warqi itti agaltu nannaku. Garuu afaanin agarte yeroo wallaahi billaahi an gizee hedduu arge an nama tokkollee hin jaalatu. Garuu gizee lamaa fi sadi deddeebi'ee agarte na wanni jedhuu barbaada beekaan. Osoo wal kabanye an sun gahu beektaa guyyaa tokko waan kee dubbadhee hin beeku. Lasa si qofaa miti garuu la dhageeffadhu si muzee si qofa osoo hin taane asii nama maratti bu'aa yaanii yoo oromoo buullee asii jedhe afaanuma dhagaye afarsa yoo maafiyaan likkii galta jedhe numa hunda walitti qabee jedhe si galee miti yoo kallatti xattaa godheetiin muzee jedhe si bu'ee jira yoo akkas ta'een alatti ati hundaafuyyuu kaaslii kana kumarraa dhiisi akka himan lafa kaa'e amma Nakeekkachiisa haa ta'uu fi bara akeekkachiisa haa ta'uu fi malee maal godhaan bo'aan gara mala muzee kiyya baay'ata namni tokko amma nuti dhugaadha si jaalanna amma fakkeenyaaf ana akka kiyyeessi jaaladhan beekalle maaliif jennaan yoo ati hamtuu keessa seentees yoo ati rakkoo keessa seentees yoo ati bakka feete jiraattan jaalalli kiyya narraa nirratu maaliif jennaan namni nama jaalatu tokko waan jaalatuuf qaba rakkoo isaa wajjin qabeenya isaa wajjin jaalala isaa waliin nama jaalata maaliif garuu haa ta'u osoo akkas ta'anuyyuu maaliif yoo namni tokko badaadha ta'e nama ofii tokko jabeeffatuun bareeda amma fakkeenya ilaaline sooshaal miidiyaa kanarratti namni tokko nama ofii nama silaa baalagee macarrashaa tokko uf jala qabata si'ii nama kee gaarii balleessuu deema nama kee kafayyaa qabu nama kee nama nagahaa nama qulqulluu nama ofii isaa osoo baalagee uf jala qabate nama ofii amma maal goota nama silaa siif ta'u balleessuu deema waan ta'eef. amma dhagaye fagoo yoo achi deemina dhagaye tokko faarratti asli ta'u. Abbaan irraa dhiisaa jijjiira haasaa isaa. Muzee waa tokko sitti ma dhaggeeffatu fagoo maal godhoo achi deemta namni kaleessa gaafa qunxurroo itti baafatanii saluuf namichi irra jigee osoo qunxurroon hin saliin keessaa baasifnee giddiin jiidha fuunee araba harkaa jidda geessinee uffata irraa jijjiiree nama goonee jennee har'a gabbaatee muzammil qabamee jennaan viidiyoo isii irra sirbitu argitanii wallaahi lajii Silaati maal bar fakkeenya nama wahii ilaalu obboleessa dhagarsiima nama rakkataa agartee burree faranjii nama rakkataa rakkoo keessaa akka hoolatti itti feetee baafte akka barbaade yoo godhate ani waan akkanaa kana irra ilaalu garuu an kakkasitti wallaahi billaahi kakkasitti nan argu an maaliif ibsate sun laalu diinummaa isa dhugalleesitti mul'isee jira garuu immoo gidduu agartee namni bar gizee tokko eega wallabe deddeebi'ee agartee walwanni jechuun hin barbaachisu kunillee an hagan haasa'uu fi akeekkachiisuma haa ta'uuf kitaaba walii irraa akka hin baaneef dubbadha malee ana kana haasa'ullee hin barbaadu. amma gabaabatti dhageeffadha afarsaa fi warreen ginu kenneera amma kadhumaa sitti maa akeekkachiisa dhumaatti ibsa gabaabaa baafna amma akka waraana daa'imman tokkoffaa irratti jawaar miidiyaa qulqulleessa gara Dubaay deemuu qabaa maafiyaa biyya arabaa qulqulleessa jedhama. Sa'a ammaa kanarraa kaasee halkan keessaa sa'aatii 6 jirra. Sa'a ammaa kanarraa kaasee tokkokiin kun yoo qiyaamaa dirree qiyaamaan taane yoo qiyaamaan asirratti gadi hin buune yoo guyyaa rabbii irraa ajandaan mataa fi miila isin addaan wallaaltu yoo namni miidiyaa kan akka isin jibbu akka ufuma keessanii tokkoon kana gurguree keessa yaasa isin hin boone miti namaa kan bu'aadha nageenyi Wallahi tokko faana gottunu bira. Afarsoon illee
obboleessa dhageessifna nuti jalqaba tokkoffaa irratti Maal eegala barka sodaattu hoolaa kan. afarsummaa akkana sodaata qoo hin deebifna nuti jalqaba irratti haga dhumunutti malee jechuudha Yoo waraabamne walumaan akka waraabamnu afarsaa deebis. Maaliif deemuu qaba? Maaliif haa waraabamu keessatti waraabamu? afarsootti erga jedhee silaa tokko Weera deemu. Waraabamu afarsoo sodaata eebbee eeboo laayi guguu duraa bahe. Deemu bakka naasanii hinaasan bakka afarsaa jirutti malee naasanii. maama daamaa ergata bookun Aboo jaarmaa mana dubbara manatti isin hidha jaariraatti ajjirtanii kan badanii jiraata. aamin aamin baga jira ammaa Garuu dhaamsa isin dhaamu nalla jibbinaan didira rabiibi. Beektaa lubbuu namaa kanatti qoosuun gaarii miti. Beektaa laal keessanii bin jiraatu jedhan. Yoo ilmi namaa yoo galata isin deebisuu dhabe rabbiin haqa miskiinaatiin beektaa gaaf tokko galata namaa ni deebisaa beektee hin qosinaa beektaa. ila maamma dhagayu haa ta'u Naan miira keessatti galtanillee laal miira keessa galtanillee Yoo maama dhageeffatu maama wanti si galuu qabu tokkoffaa dhageeffatu nama ajjeennallee qabu namallee ajjeesiifne nama hin qallee maqaa ittiin nu balleessan malee nu ammallee lubbuu namaa baasuun barbaannu kana boodatti isin himneetu ni jirra kun akeekkachiisa dhumaati. Jangan lah, Ismail. Dhagai. Ismail lagi, wililillee fi qosinaa ishee. Koi maama baya koi ini dhageeffadhaa jedha asumaanuu isin himaa dhageeffadhaa. Kana booda illee jechuudha. Nu tokkoffaa irratti ajandaan kenna ajandaa lubbuu ilma namaati miti. Ajandaa miskiina miiruu nama qaluuti miti. Nama Miidiyaa biyya bijaani ka ittiin beekamnes ka ittiin guddannes nama bika biraa biyya bijaani jara jiru. ijoollee hoola iyyuu miti ka muka keessa deemee tiniin gartee miskiina fidee qalu. Nuka jiraannu magaalaa keessa dachii ilma namaatii fi mootummaan keessa jiraatu mana bareedaa kanneen keessa jiraatu. Ka wal qalaa jiru dhagaa keessa nama jiru nama jireenya jibbee warra dhiiga namaa dhugu warra waan nyaatu hin qabne warra bishaan hin qabne warra dhiiga namaa dhugu wayitti dheeboteen warra akkasii kanneen. Nuti nama qalu dantallee irraa hin qabnu namallee hin qabnu durallee miskiinni arsii maaliif qalama jennee gabbaanee dubbannee sunillee dubbachuun keenya erga yakka ta'e. dubbannu kana booda Booda osoo dhibbi tokko dhumate qooyin fidadha. Osoo miliyoonni arsiin qabdu kun miliyoona 25 jedhanii arsiin arsiin baaleen miliyoona 25 kun guutuun bakka takkatti osoo dhumate wallaahi warabbal kaaba warabbal kaaba arsiif yoo dubbanne kana Nutu booda udaane. nutu share laal nuti agartee namni nama nu jala ajjeese hin jiru miskiinni agartee arsii jedhanii gizee irra dhaabatanii gorra'an akkamitti akkana gootan jennee isinirraa dubbanne sun badii ta'e hudduu ta'e sanbantanii agartanii waamee qalbaatanii nuti fedhan lafa kanarraa isin haa xuruuran wanni nu naqu takka hin jiru kana booda hudduu salamaa yoo barbaaddan nuti uf dandeenye jiraanna namni agartee nu loluu barbaadu akka dhuunfatti Dhageeffatu qabnee sittima akka dhuunfatitti abbaan barbaade bakka barbaade nutti haa dhufu sallee salaachifna yoo dadhabe nu haa salane rakkoo qabu garuu ka amma boodaa jechu wallaahi wabillaahi ila yoo dachii kanarraa namni dhumate nu durallee bar miskiini sun garaa nu nyaate qaama isin gabbaatanii boottaniimi nuti bar booyuu fi bira tarree gubannee lollee lolchiisuuf lola seenne jennee wayittiin hadhooynee dhiigan baafna jennu gayyaatanii namni nu ficcisiisee isinii namni miskiina kenna ficcisiisee isinii jennaan jalaa gallee nuti kana booda ila miskiinni wal qaluu miti wal saluu miti wallaahi laziim ibiddaan waddee wal nyaate akka lukkuu kanatti jechuudha warabbal kaaba gabbahee hangama kiyyatti yoo ani miskiinni wal qala jedhee miidiyaa haaraa dubbanne anuu ilmoo sareete jechuudha sii galee ufii uf xiqqeessa obboleessa nuti tokkoffaa irratti nuti jeneraala darajaan keenya darajaan miskiinatu muuti miti nuti amma fakkeenya lammaffaa dhagaa isitti maqoo qabu lammaffaa irratti nuti obboleessoo nama harki dhiigatii miti harka dhiigallee ta'uu hin barbaannu nuti nama ganaa biyya bulchuu barbaadu sii galee mootummaa taanee nama hawaasa kana tajaajillee gubbarraa haga jalaatti isin bulchuu barbaadu waan ta'eef gaddeebinee ijoollee xiqqoo wajjin miskiina qaluu feenu sii galee nama barate nuti nama sammuu kenna bar nama yuunivarsiitii kolleejjii yuunivarsiitii maqalee keessaa ari'amne naaf muzammil jechuun gaafa lolaa sana biyya achi tiipeellee fi biyya wallolta jennaan achi keessaa ari'amne malee nuti namaarra yoo nuti nuti gaafa sanuu jechuun in ari'amnee nuti gaafa sanuu isin warra baratee sammuu gurguddaa qabu akka tasaa asitti hin du'inaa jedhanii biyya biraa ripoort nu ergan jechuudha. Sammuu keenya arganii agartee akka nuti dhaloota kana fayyaduu dandeenyu arganii. Maal taatan nuti nama agartee barnootaan biyya kana dhufe malee nama hoolaatiin ishuu dhufee miti hawwii billaa.
Sila. Aku gua dia lain. Apa? Laga isitti ma. Amma Oromoon guutumatti dhageeffadha. Wallaahi wabillah. Miidiyaa tokko keessaa ta'u lafa irrattis jaalattanii osoo hin taane dirqitti funya qulqulluutti yoo nu jala bultan qofa. Wallaahi billaahi harka akka nu jennetti sa'aa nu nyaadhaa dhageeffadha. Waan nu nyaadhaa nu nyaattanii yoo nu udaan isin jenne udaantanii yoo nuti kaa'aa isin jenne kaatanii ajaja keenya yoom bulinitti nagaa illee argachuu hin dandeettan jireenya bara baraa ka jiraachuu dandeettan yoo nutti amantan qofa alla qadaqadha. Amanaan hubdaa. Wallaahi billaahi anaafus mee agartanii yoo harka itti kennattan nuti agartanii albaatii albaa yoo isin hin jenneen albaatan ta'a yoo jenneen teettan nageenyi keessan dhibbaan dhibbatti eegama. Sanii boodatti nuti yoo barbaanne sa'aatii ammaa kana nagaa balleessina yoo barbaanne nagaa isinii kennina akka rabbii kanatti jechuudha. Aboon bar shurtaa qabeettanii ka isinii jitan bar nu hidhaa manwiidhaa jawaar jedhu kanaa dhahin dhayina jennee giddi hin dhayinee ofiinee fudhachaan nama ofii fudheetiin ofii kennu anaa muzammili mala jira nu bar ofii ofiineer namni waan dhaqee nu harkaan qabee nu eessa yaamiise nama ofii fudhee ofii maal sirra dabale sagaleen kan jiru. Abbaa kun ajaa'ibaa narratti bilbilan abbaa namicha ajaa'ibaa maal irratti maa wala sa'aatii qaqqabii naan nagaa amma sirna tokkoffaa warri qabame jettan nu ofii ofiine hidhuma hidhama jedhan kanaa meedha inni ilaallannee ofiine amma gabaabamatti waan dhumaa takkitti isinitti meelaabii kana qaamuu barbaada. Musee dhagaa harkaa matillee yaa tokkoffaa wanni gootu kana booda ajandaa sii koomandoo waan jedhamu maqaa sii koomandoo waan jedhamu yoo ka'e obboleessa maaksii kaadhu akka udaaniin itti dhiyeesse maaliif yoo jette udaaniin garaagarummaan qabu nama si wajji nyaatee si nyaatu nama harka si cabaacabee azaaba si darbuu barbaadu nama harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadu toofiitti ibidda dhiyeessee si galee nuyi nagaraa okolee hollatti kaamu golee warra jedhee Umar Suleeman itti baay'ee sadi uummanni kun. Wallaahi lazim. Gaafa booruu keessa taa'ee alba'u sana agartee. Dhagaye nu onnee waan dhufiniin dhiirummaa waan qabnuuf abbootiin keenya waan gootummarra nu guddisanii waan gootarraa dhalannee fi onneen keenya goota onneen nu barbadaa'ee wayita dhiiga agarree onneen nu itee miira keessa gallee gabbaanee dubbanne malee nuti bar nuyi nagaraa okolee keessanii kan taane kaameraa duuba zim jennee dachaanee rafneetiniin teennetiniin boo'uu wallaalle ilmaan kanneen sooftii akkana ofirra kennee eebadee numatti ijoolleen rabbii jedhaatiin gaabuusa jechuu wallaalle bar amma nu amala keenya keessatti yoo namni si ajjeesuu beene yoo namni nama ajjeese gumaa baafachuu beene malee gumaa nyaachuu waan hin beeneef sii galee yoo namni nama sallee baafachuu beene saniin boodatti kan namni boo'u kana boo'icha rabbiin nun barsiifne abbootiin keenya nun barsiifne waan abbootiin keenya irraa dhaalle hojiirra aansinee garuu isin akkasii miti galumaa galatti nu gargar baanee jirra kana boodatti nuti amma dhagaye osuma dhagaye qoyin fixadha achi booda dubbatu isinitti hin buunu nutti hin bu'ina maqaa keessa hin dhayinu maqaa keessa hin dhayina jawaarii keessa illee achumatti profaayilii keessa kaadhaa deemanii komantii yaallee deemtanii nu arrabsiisa akka nullee maqaa jawaar kaafnetti waan biraati jenne nun godhina abaan kenna irraa waan badaa ba'uun barbaannu nuti tooppiin keenya tooppii ka biraati nuti ka beekamnu siigalee miidiyaa kana ka beekamnu jaalalaa fi fiqirii fi hooggansa guddaa waan qabnu hawaasa keenya tajaajiluun beekamna rakkoo garaagaraa keessatti furuu ijoolleen keenya mana madaamii yoo rakkatan shamarran keenya dhiirri keenya bakka rakkateen rakkoo furuu beena malee miskiina dararuun beekamnu kanaaf an xumuradheera itti dhufetti. Okay, anillee yaaduma kee kanarratti waan xiqqishuu dubbachuu barbaada. An akka muzammilitti agartee nama waan tokkos dhabee miti akkuma agartee ati arsii taate anillee arsiidha ture miidhamni namaa agartee wanni tokko agartee akka gandaatitti sitti dhufee nama badii hin qabne tokko agartee ati ganda kana jedhanii gaafa qalan agartee rabbillee nama si ajjeesu waan jedhuuf gabbahee agartee chilootaa keenya ibsannee guyyaa takka dubbannee sit goone jechuudha laala albaatii albaasifnee asirraa galchine garuu san keessatti warri nuti duules isini warri agartee wallaahi wabillaahi kariim walloon takkattiin jechuudha duula agartanii isin nurra duultan kana namni nurratti duulan jechuudha warri nu wallolleenu jechuudha warri nuti agartee warra isin ajjeesu ajjeesaa jennee garuu nuti amma kana boodatti
دوي دفقر سمي في دكتي لو بلسو هغنا دام فقامنا جرا نتدور وبلس واتا كسيتمو والله وبالله كتاب برا يو أسيت كنا قال أرجع صلى الله عليه وسلم مزمل صلى الله عليه وسلم मेरे सलाम नुआफते मेरे तरमले लहर यो नोर बच्ची नम्य तकल्लम कलम मफा इरत दावन नबी के नयून था ने صلى الله عليه وسلم नबी मके नयू दावन इंता गंदे दावन नम अंता सीगले खबरान खबजा नु सुजूद अनु तिंदु बतु नगा नुगरा तरह सलाम था खेनेतन खेन नकुन गरु कुंबुरसुन कमन जलानिया आयकुन कासे ची देमे गंदा खेने लखाए अब्बा खेने लखाए जरी खेने लखाए जवार इंद्र गेस उम्मत उमतन तकजे कलम फायरती उम्मन नियरो तो कमे जरिले नुत रुफे बोयुस मो कोमंती या रुफनी कुनो वल्लो नम खेने कलते जोलें थे न दुमत्ते मान दुबन हे जदम को मंती kan jala ari yoram ga beru bato ya kam to jaram miskiro fitu bar isini fa kajaran dal kana ko toko faratti nuti adonna namma kota kiyat adonna undu ke sanum beitani anwar babba or gobbara an adonna an oromo miti asle miti adonna warra wabe ke oromo miti ani sanjinti araba or babba warra gasara fi waiti hindaton laga hindato hidala gasara jiddu gargore o beita je chore kharabale chinde tanim beita ani adonna warra bishani ragalisan ya ana bodo nami tak magangi gandayda an oromo miti wan oromo le dubachun fedu wan arsile dubachun fedu nadisa isin disera wallahi billahi ya afan yo war bad khabra asu kana bodo afan oromo mana or babba da sanjinti ya warra araba ra kata sam liqe agarte Ethiopia ke sabo etokko anille arabat gale jiramma kana boda isinimbe ku namle eitan uddu bantani na tinjina wani na tinjina top tangi wa isin ke sa sa jiram afan oromo darsati yawan isin ke isin bira qabu har isin bira ka dan da fa qaba misan isin bira ka wallahi la amma ne to ko ni singalu ko mai ni gaida to kolle mal dirabe ta amma guya amma no ma fakanya da chane me gafa ka bamne sam dai ta wan wachi man dum ne sari amma da chane reddu sari jala bagana ga nu de bitan banne wallahi si jalan ya abbo adumma takana gara ba takar gambe dacce kana gobarat obbolesso isin jaalatu nun jaalatina nu jaalatani akka huddum baqaytutti waytan waa balleesse wayta waan gaarii direnes wajjin jaaladha allah ya kana barbaada gaararraan barbaadno obbolesso taasi wayta dhufte nu birat nu faarsaa wayta ech deebite gara inni warrabsa bakka nu warrabsu itti kufaati komanti keessan arraba qofaan xumura yoo arraba jalqabda yoo nu faarsitan faaruu qofaan xumura afaan oromoo walii galla akkasi obbolesso usme wallahi wa rabbal kaaba anaafati kana boda oromo le himbeenu oromo malle agarte uddu arreetina seenattu nuti agarte nama fi ilbisa fi nama jinni fi namni wal wajhi jiraachuu danda'an wal argaa wal nar nuti amma kana boda waa'ee keessan keessatti aboda kay yo barbaane ni shaytaana dana yo nuti sijjammar namu makay ko bana wallahi billahi ya janna jetti jinni amma fakkanya fi insi fi jinni jiramu insi raga jinni aji jiramu pakka wanda gara da setan jijjiran namo jinni jijjiran shaytaana no ya mali waswasne ummata kana origa gowo sirabeta yo jinni dale mai wallahi baka arra shaytana jijjiran man fero baleso kana wadin tinkiyo Buat cida cowok yang syaitan itu tak tempat kan was-wasnya kan azab gurre kan jannah dan gurre kan kelerare jazba islet jazba kun walid tilada ko hakai itu bare darabe ita itu syaitan ala sarra min syaitan la balaso syaitan tane jab amma saati amma jibu kan la la min ke samballatto syaitan sambarne saas jalat mallatto syaitan tabima san da bahun dike san wallahi billahi syaitan tane ramar mallatto syaitan sanan bare sundur ayo ko ana sini bar eywa ko bare jal kardam garang kuno kawanti ya kuno jal kalame rabakka amarra mit syaitan kuno fundura kiya kana tille kuma torbata balle se syaitan kaya anis kala sedis barin tu jaro mani yo sogras de manier garai de
Namni yoo bara aftaa nagaa kana laadaan. Dhibba jaatami jaamu. Meeqoo jaarti? Jaarti ustaazaa kana finnee dubbifnaa qaba. Booniyyee moo? Booniyyee dubbifnaa. Lubbuun. Salaamu alaikum. Akkam? Booniyyee faayidaan qabdu dhiisi hiiki muzammila namas hin jedhe booniyyee hiiki. Arrarraa kaasiiti maali yoo jette? Eessa turte siin jette? Turte siin jette obboleessu akka torbii kanaa guutuu waan deemaa waa takka quban qabda jechuudha. Booniyyee maal bahu diddaate akamma? Akkam bahu dhabde jaarsa sirraa qabame rabbuma sodaadha. A'uuzu billaahi abboo qabbuus rabbi eemira. Obboleessa akiraa jettee bara abboo sooti jaarsa jettee. Astaghfirullah. Rabbi si haa salphi. Obboleessa jettee ma abboo obbolummaa rabbii kee sodaadhaan shamarran obboleeyyan meeqa qaba maal qaba? Induune muzeekoo wayyee inna akkasii gabaabsee isinitti haasa'uu barbaade. Lubbu akkam fayyaa booda keessan na dubbisi waan sitti himtu jira. Inna ani jeneraalli keessan guddaan gootichi keessan laala. Wallaahi wabbillaahi kariim isinitti hima waan tokko. Goota akkanaa kana bakka geettanitti jechuudha. Allahu akbar. Sanyii agartee elemoo qilxuu no sanyii elemoo qilxuu sanyii waaqoo guutuu jettanii bakka argitu. Sanyii waaqoo guutuu maali? Maqama kiyya kanaan na waamtaniituma. Goota agartee addunyaa kana gubbarraa isin qabdan keessaa nama tokko ture garuu amma isin keessaa fe'adhee jira. Goota jinnii ta'ee jira amma goota seexaanaa ta'ee jira amma kalaas. Haa jeneraal. Obboleessa dhagaa sirrii jirta gara seexaanaa kana feetu laa amma mircaa lama jira. Mircaan lamaan nu qabnu tokkoffaa irratti saba keenya ka dhugaa. Addoonna ateessa jettin. Ani orbabbaa. Mubaarak Musammaa baga baateetta obboleessa maal irra nagaa fatta gaafa dura maaluu hin dubbatin. Konkaa silxee garaa hiikaa. Jazba wanti jedhu baadataam uffataa maqalaa kana guutuun dhugahe. Kun albaatiin maal mubaarak fa'a amma maal nu eebbisaa jiru namni akkasii kun maal godhan nu eebbisamu dhaltuun. Jazbaa garaa hoytee karaa akka waan raqa garatti baatee deemuu namicha. Ulfa baatii saddeetii fakkaatu gartee garaa dhiibee yoo deemee diniin bakka isi baasuu. Nama hudduusi salee ulfa san garaa si baasuu danda'u waan ta'e. Sugurina ziyaara jiru isa bodi isi bakka miskina yaaki amma jaarki jala kane boya wallahi lazi boya baratte dwaadu tude karate ini yaaka jaarti wajir rafa ran sar fakisine yaaki wallahi wa billahi karim ismi ummata kana kide taane jirra ummanni agarte ya rabbi nu rajje jalla kan me kay koy de garta me warri isni rada amna badu barbada lako tok barresa warre kan bande barbada la barresa wallahi wa billahi yo munu jibban dagay api birabu fanne kamata ke na fayyada ne chu kamata ke na baranne rabbi kika kakata api bira om shanna yo bira om haroch ya achi qofatti nu argitan tiktok fi jinni isin ibne sanitti dhufnaan immoo nama ofii barbaanne qofa nama nutti tole qofa nama akkam jenneen bule qofa wajjin jiraanna ka ta'uu dide immoo aappii guutuu keessaa remoo godhe abbaa wallahi barreessee waan inni naan jedhu agarte eenyu mubaarak waan inni naan jedhe naa barreesse maal jedha rabbuma keessan sodaadhaan nan dhayina kana kutaa jedhe sirra kunnee reeni arraaf kana boodatti wallaahi wabillaahi kana boodatti usmee fi muzammil waataatee dhageennan gabbayee viidiyoo waraabee bahuu qaba dirqamatti jugiddi yoo ilmaan olu huyi wallahi lazim gangalatee sanuu uumuu jedhee bahuu qaba jechuudha akka waan jaartiin jalaa duutetti abboo mana dhaatitti antee mana dhaatitti wannoo wayina ajaaye
Kopheen askaraa wayii ajaa'iba funyaan kana guutuu naqabee qofaan akka jiru. Obboleessa ani jechuun gaafa tokko manni dhaa kanatti agartee akkam ta'e beeka. Nyaata horii fi dansan natti fidanii beeka. Obboleessi akkanatti darbee namicha jala buusee namtichaan wal lolle namticha gandaa dha'ee kuffisee jechuun achitti kaarabaan naqa bal'aa. Kaarabaa obboleessu kanneen gadda waan dura nama qalteerta nama ajjeefteerta nama wajjin ajjeesellee beekta bakka namni nama ajjeesellee guruppii jiru hunda fi baasnaan jedhanii. Ani waa takka godha jiru qulqulluudha ani takka bakka dalagaa kiyyallee ba'een beeku miidiyaalee nama wal ajjeesiiseen beeku harka kiyyallee qulqulluudha maqaa na balleessan malee ani nama nagayaati jedheen yennaan achi booda teessoo wayii irra kana teessanii obboleessu kaarabaan bakka kana irra hojjetaan beeku teessoo kana